Hello, nama dira akkam nagaa fayyaadha. Ati yoon dogoggoruu baadhe ati Haayila Maariyaam miti kan Piraayim Ministeera Itoophiyaadhaa ture. Ati isa na fakkaata. Isa miti? Eeyyee gurbaa isuma maqaadhaaf Piraayim Ministeera Itoophiyaa ture sanii maqumaaf taane malee dhugaan taaneetii miti. Akkam jirtaati nagaa fayyaadha akkam. Hai, duuba si Piraayim Ministeera Itoophiyaa guddoo tanaa ture. Arra'eessaa mana ililliirraa gurguranii maal goota? Maali biirooteetiif ilillii bitachuu deemta moo? Meerree waardiyoonni keetii fi konkolaatonni kee yoo iddoo biraa dhaabde moo? Akkamii kophaa kee deemuun kuni naaf hin galle? Maaliif kophaa deemta yoo? Eessaa asiin baate mee naaf himi? Lakkii gurbee koo ilillii bitachuuf hin deemu. Konkolaataan iddoo kana qabachuu deema. Hojiitu nagga'ee hojiidhaaf hin karaa darbaa jira malee ilillii bitachuuf hin deemu. Waardiyyootaa fi konkolaata jettaniif konkolaatota jettus waa hin jiranii yeroon aangoo gadi lakkise sanitti narraa fudhatanii ture. Maali ati quban qabdu ture biyya alaa turte ati diyaasporaa naa fakkaatta biyya alaa turte maali quban qabdu ani aangoo ofiif lakkise bar. Kanaaf akkasitti narraa fudhatanii turanii kanaaf hojittiin deema dhiira koo akkana. Hai, ati Piraayim Ministeera Itoophiyaa ture konkolaataa takka illee siif hin lakkifne? Miilaan lafa deemte konkolaataa hawaasaa qabatta? Eessa hojjetta? 4 kiiloo hojjetta gaa silaafuu Piraayim Ministeera turtee miti 4 kiiloo hojjetta gaa. Piraayim Ministeerummaa yoo fedhii keetiin lakkifte illee gaa hojii irraa sin baasanii 4 kiiloo hojjetta natti fakkaata. Lakki gurbee waa'ee 4 kiiloo maqaa natti hin kaasin waa'ee 4 kiiloo harkaa fi dhageettii siin fedhu 4 kiiloo kana 4 kiiloon kun rakkina qabaa. Rakkina isaatu rakkina qaba namatu rakkina qaba namaaf hin galu namni isa keessa ol seene hundi ni jijjiirama kan duraan saba ofiitiif yaadu warra ofiitiif yaadu namaaf yaadu ni lakkisa hatta mataa ofiitiif yaadu ni lakkisa kanaafuu 4 kiiloon kun keessi isaa rakkina qaba lafti rabbiin uume waa rakkina hin qabdu ilma namaatu yeroo as ol seene jijjiirama ani waa 4 kiiloo harkaa dhageettiin fedhu odoo ni diigna jedhanii nama diiguu san hin gargaara ture ani 4 kiiloo keessa hin hojjedhu 4 kiiloo gaafsan booda itti hin deebine ani ammaan tana markaattoo keessaan hojjedha dhiira koo karaa markaattootiin deemaa jira yeroo na deemaa jirti niin deema dhiira koo. Dhugaadha yeroon sitti deemaa jirti kottu gaa anaatu si geggeessa anis karaa markaattootiin achi deemaa jira kottu konkolaataa kiyyaan deemnaa. Lakki gurbee koo naa guddadhu naa jiraadhu si hin rakkisu konkolaataa isiniin argadha gaarii ilma Oromoodha isin Oromoon gaariidha konkolaataa niin argadha of hin rakkisin dhiira koo of hin rakkisin. Lakki kun humaa rakkoon qabu baranii achiin deemaan jee karaa wajji haasawaatuma deemna anuu achiin deema maalirraa tiraanspoortii baafta kiyyaan deemna anuu achiin deemaan jee bar maa rakkoo qabu maa rakkoon qabu. Hayyaa deemnu gaa. Adeemnu nuufi. Haya kottu yaabadhu haya gara sanii yaabadhu. Saa Haayila Maariyaam keenya gaafa aangoo gallakkifte san fedhuma keetiin gallakkifte miti? Eeyyee dhiira koo fedhuma kootiin gallakkise namni gallakkisinaan jedhe hin jiru. Garuu fedha keetiin gallakkisuu sanirratti wanni si kakaase maali? Maali dhiibbaa gara keessaatiin sitti godhamoo jechuun miidhaa maaltu irratti fakkeenyaaf maal agarattee maal yaaddee maal sodaatteeti moo maaliif fedhii keetiin gallakkisuu dandeesse aangoo jechuun gaa namni aangoo argate kamuu aangoo irra du'u barbaada aangoo namni baay'ee jaalata aangoof jedhee maatii ofiitillee kan gatu arginee jirra kan uummata qulqulluu ajjeesus arginee jirra garuu ati ammoo aangoo san gallakkisuu irratti maaltu kaase maaltu gasi lakkisiise? Bar dhiira koo dubbiin akkamii seete namoonni yeroo saniif aangoo irra na kaa'an ofii fedha aangoo dhabanii ana aangoodhaan na jaalatanii odoo hin taane yeroo sanitti uummanni Oromoodha isaanitti ka'ee mirga ofii gaafataa waan jiruuf uummata qulqulluu ajjeesaa waan jiraniif kan isaanirraa du'e san bakka bu'anii ofii qabachuu waan hin dandeenyeef seerri waan hin kennineef ana natti fayyadamuudhaaf ofii akka aangoo irraa hin fagaanne anatti fayyadamuudhaaf aangoo irra nagaahan erga irra nagaahanii booda gara keessaatiin irra wal nyaachuu fi irratti walitti alaanaduu ana ammoo seera nama jiruu dhiisiitii seera nama du'ee darbeen hojjedhu naan jechuu akka fedha isaanii na ajajuu ani waan tokko muree murteessuu hin danda'u ajaja tokko kan hin baasu hin jiru waanuma qophaa'een yoo akkana jedhan akkas jedha
Ani maquma fiin piraayim ministeera jedhama malee namoonni ajaja kennan, namoonni murtii kennan, namoonni hojii geggeessan namoota biraatii ani achuma kursirra taa'uu qofaa waan isaan jedhu qofaa. Kanuma hunda wal ilaaleetiin yeroo san hiriirri uummata Oromoo waan itti fufee jiruuf namoota qulqulluu isaanis agaaziidhaan ajjeesaa waan jiraniif dubbiin kun booda deemee piraayim ministeera ilaallata. Dubbiin kun anarra deebi'aa maaliif ijji alaa keessaan ana laalti waan ta'eef wanni kun hundinuu booda jarri kun narra deeffachuu ta'a jechuudhaan laalee ani sodaadhee aangoo keessan hin fedhu ani naaf gahee jira hin fedhu aangoo keessan ganda koo keessa deebi'ee hojii dhuunfaa koo hojjechuu dura naa caalaji aangoo isaanii lakkisee akkasi keessaa bahe dhiira koo. Akkasitti waaqni balaa guddoo sirra deebitu jalaasi baraaree jechuudha. Ani baay'een si dinqisiifadhee akkasitti aangoo gallakkisuu keetiif yeroo saniif yaada baay'ee ture namoonni waa baay'ee dudubbatanii maaliif sodaatee gadhiisee takkaahuu gara keessaatiin dhibbaatti godhanii maal waan baay'ee dubbatanii turanii garuu ga'atii arran tana si argadhee sirraa hubadhee baga naaf himtee aangoo sanillee baga gallakkiftee sila arraan tana hamaan kan hidhaa keessa seenu sihi ture bakka namoota kaanii jechuudha. Saniin ammaan tana rabbi si baraare gaa'ee akkasi saniin rabbi si baraare gaa'eeti arraan tana gaasi arguu kiyyaaf gaafiin si gaafadhee naa deebisuu kootiif baay'een si galatoomfadhe yeroo biraa wal agarra. Baay'ee naaf galatoomi gaa as lafii dhugeetiif anis darareen jira gaa dhiifamaa baay'ee naaf galatoomi balaan sin argin hamtuun sin argin bakka dhiiraa naaf gahinsi. Lakkii kuni homaa rakkoon qabu yaa hayla Maryam keenya anis bar haajaan asii qaba dhimma tokkoon asii qaba sanumaaf as dhufu barbaade ati asiin deema jennaan gaa waliin adeemu jedheetuma haasawaa kee kanaas barbaade akkasitti gamana si fide. Homaa rakkoon qabu yeroo biraatis wal agarra akkanatti yeroo biraa kanarra yoo wal agarre suureetumaan si fida. Homaa kun waan rakkoo qabu miti maal makiinaan duwwaadhaan deemaan kophaa kooti. Kanaafuu homaa rakkoon qabu. Asitti naa dhaabe asin naa dhaabe gurbee koo iddoon hojiidhaa iddoo kana iddoon hojiidhaa asin naa dhaabe. Iddoo kana asitti dhaabaa okay. Iyyee gurbee koo asuma dhaabe. Ishii yeroo biraatis wal agarra ishii. Kunoo dhaabe. Ishii naaf galatoomi dhiira koo baay'ee si galateeffadha baay'ee naaf galatoomi bu'een jira deemee. Hayya nagaatti gaa'ela Maryam nagaan deemu anis nin deema. Nagaatti dhiira koo maa konkolaataa irraa buuta barra kabajaan keessan bar guddaadha. Maa konkolaataa irraa buuta maa of rakkifta konkolaataa irraa buutee kabajaan keessan baay'ee guddaadha na kabaju keeti baay'ee galatoomi gaatis nagaatti. Hey wantana taasa tanaka laki kolkole ana banta saya majitu ana majette bau ana hawant taasa tanaka jettant majette bant laki sibiila jeetiin siyaame laal maqaan kiyya wanta miti taasaa miti tanakaa miti maqaan kiyya rooboota sanyiin keenya rooboota horteen keenya rooboota ganti keenya rooboota hundi rooboota akkasitti reesha akkas jalaa banyaadha booda faraddoo ilmoo namaa. Hayya naa galee ganti keessa rooboota maatiin keessa rooboota atiis rooboota horteen keessa rooboota naa galee jira. Ani bate waan namni harkaan tolcheetu kana mataan ijoolchise namni daafetina ifuma harkaan tolfata. Karaa barbaadee nama arrabsita dubbiif deemta malee maqaa kiyyan ta'in nyaamta karaa barbaadee baay'ee. Sa'ida yaa saahiba kiyya ilma namaa waanuma ifii harkaan tolfateetu isa miidha. Hay ilmi namaa waan isa miidhu harkumaan tolfate jechuudha Sa'ida. Ifumaaf tolfata kaa waan isa miidhu.
مركان مالتاتي كان آرتي أسوي ترلانتنا مالتو سميده مالتاتي مال قرتيو مالي وني المنا ما أركان تلفتي اسميدو مالي وني تلفتي مالي meena dhiise har'a wayiinatti hafte roobootaan harka kiyyaan tolchisanka sanumaatu kaarraan tana xiqqoon irraa achi fagaannaan hoggaan isa yaamu kaa egaa rooboota maqaan isaati ani kaa maqaa isaa irraanfadheetiin wantaa fi sibiilaa fi xaasaa fi tana kaa kolkolee jee yaame beeta achumaa fiigaa as dhufee tan gara biratti dhufeen agarre gan ani kolkolee miti xaasaa miti tana kaa miti gandi keenya rooboota shanyiin teenya rooboota horteen teenya rooboota ani rooboota jedheetuma harkasaa sibiilaa sanii kabalaa gamaa gamanaan irraa oowwisee mataana wareersee bar yaa mirkan kun wayii waan haaraa ilma namaa wanni harka ifiitiin tolfatee fi wanni harka ifiitiin boce isa miidhuun wayyaanee nu gurbaasan ifumaa tolfatteeti ifumaa barsiifattee booda isaan balleessee isaan dhabamsiisee mi'innummaan. Hay wayyaanee qofa Oromoon dhiiga nama meeqaatiin dhumaatii nama meeqaatiin madaa fi hidhaa nama meeqaatiin fuutee ifii ol keeysee bakka guddaa keeysee nu gane kunoo maal goonare waanuma harkaan tolfatan waanuma harka ifiitiin bocaniitutu nama miidhaa yeroo ja'an meedhiisi. Tana numa ji'i wallaahi yaa mirkaan keenya waanuma nuti harka keenyaan tolfannee nu balleessa waanuma nuti harka keenyaan bakka guddaa ol keenyetu gubbaa nu gadhiita meedhiisi waan harka ifiitiin tolfatanii nama miidhaa yeroo jedhamu kana waa baay'ee jira waa baay'ee nama kaka'a waa baay'ee yaadatama meedhiisi.